jirtu na taajabdaniitu badde na biraa. Na biraa baddee zuuzuudha maalan sin dhosaan zuuzuu na biraa badde. Baddee jennaan kalas jedheen bilbila ol fudhee jabaadha telegiraamitti nama waamaati waan ta'e hojii hojjedhaa jennaan itti afaanuma kanaan itti manii waan as jala jirti. Itti manii jennaan fiiddee deebitee boossee akka waa tokko narratti hin goosifne kun akkaawuntii afuraffaa kooti dhagaheera waan ati jette naan jette. Ani waa tokko hin jedhen yaani propagandaan jedhu beektaa propagandaan kuni lola caala al tokko yeroo iddiin itti lola caalu jira. Propagandaa fayyadamee ofirraa itti isaa ture. Iccitis gadi babaasuu barbaadanitu mataa mareera. Amma akka goonu karraachee kana maal godha beektu yoo danda'ame akka inni 100 galu abdiin qaba dheenyatti. Bakka mucaan kunis tapha beellamaa hin taphanne waan ta'eef taphni beellamaa si xiqqoo si baadiyyaa manaa si kaasaa maallaqas immoo xiqqoo waan keessaa qabus natti fakkaata mucaanii keessaan waan haasofneerra waan ta'eef tapha beellamaa tokkoon kiifnan jedhaan akka gootitti gabaabumatti jechuudha as qabeechina qabiin qabu raachee tapha beellamaatiin kiisna tokko tapha beellamaa sanarratti nama 40-50 hundi Oromoo ta'e viidiyoo hojjetee fi akka namni 50 60 riikkadii cabsu goonee fooloo godhanii in guddata namni manni tapha beellamaatti taphatame immoo in guddata lama isa kana yaada kooti kun Oromoon isirratti walii galaati. Inni sadaffaan immoo woboonis nu jalaa gubateera natti fakkaata viidiyoo wayii ergasii namni wayii duwit godhee jiru dhaqee ilaalee jennaan akkaawuntii woboo tokko nan dhabe waan gubatee natti fakkaata inni machuu kanas hin jaallatu ilaa kunoo tooppituu irra jira tuqaa wayii kaatee jira dhokotee si jalaa gubatee natti fakkaata na shakke fooloo godhaanii akkaawuntii guddaa jalaa gubate akkaawuntii guddaa woboodhaam sun anatu beekaati natu guddise akkaawuntii kana lammaffaarra jira goondola jalaa guban gansaallee gubachuu nafu akka shakkutte jechuudha wallaahi natti himne inni akkaawuntii isaa sakaan meesatti godhe anu argeetiin jira gubatee jira bakka woboo kana fooloo godhaa laala argiinsi naa kennaan turre isan si isa guyyaan lama dura gubaniiru guyyaan cuma kiyyaa gubate kasaalee gubate Oromoo jirtu jira akkas jira galata waaqa maali abbaa abdii fi raachuu waan qaqqabe dhaggeeffachaan jira kan koollee sintu naa qaqqabe mubaarak galatoomika Qofatu beeka namni beeku hin jiru rakkisaadha gaafa filaashiin sun dudeessa kana jijjiirratee dhufa. Sabboonaa miskiinni osoo akka kan godhiin jalaa. Salmaroo kana fooloo godhaa mee dubbadhu gaa woboo. bineentiin hin danda'amne akkuma jedhamaa jiru waan godhamuu danda'u lafa jala irratti hojjechuu danda'udha. Ijaaramuu sana qofa furmaanne. Kallattii hundumaanu. Malee jarri hin ciisanii isinii galee maal eegee qabanii hin gadhiisan jedhama. Qabsootti jirtu dagatiina yeroo kamillee ija tokkoon rafaa jedhe Jawaar Mohammed. Yeroo hundumaa qaroo ta'uu akkaan murteessaadha. Amanuun hin danda'amu. Maal jedhani maalii amantee hidhattee kiisiin kaawwattu maal jedhan ufumaa achumaa kan akka saasaa. Akkasii asliiko. Kanaafuu yeroo isin jalaan qabu kan koollee agas mara murteessaa miti. Namni kuma sadii ajirtan kun eekeedha. Fooloo goraanii. Eekee waa danuu hojjetaa turteeti. Eekee hundi keessan fooloo goraa. Eekee fooloo goraa namni kuma sadii ajirtan kun. Yaa fayyanataa jabaadhaa abbaa abdii raachuu. Eekee kuma sadii galchaa haa tokko. Eekee kuma sadii galchaa. Eekee kuma sadii galchaa haa tokko. Namni kuma sadii kun eekee fooloo goraa. Inni fooloo irrallee dantaa miti. Gizee baay'ee ijoollee Oromoo sappoortii godhaa bakka jarri nama keenya xiqqeessitu seeneetiin mormaanii alaabaa kenna gizee waan hin argitan mana warra gurguddaa hunda seen akka kenna miti. Nama viidiyoolee hojjetu laayivillee seen. Namni hin beekne jiru doktor. Namni hin beekne jiru ni yoo beeka. Nama hedduu isa beeka. Isa jarri jechuudha. Ciniinanii qabaniiru. Fooloo goanii. Koppiliinkii godhaa fooloo goanii. Namni kun sadii kun fooloo godhaa eekee. Namni kun sadii kun. Kuma lama geettanii jirtu. Namni kuma sadii kun fooloo godhaa. Nama kuma dhibba saddeettu fooloo godhee hundi keessan fooloo godhaa eekee kasuuraa jaalmarraa ofirraa qabu kan. Eekee fooloo godhaa raachuu kootu deebii eekee fooloo godhaa. Dafaani. Abbaa abdii yoo kuma dhibba lama galchitanii. Maashaallah abbaa abdiillee homaan jettan oloofaa fi jirtan. Abbaa abdii dantaa dhadhaalaa lutu fooloo gootanii eekee fooloo godhaa hundi keessan. Hundi keessan eekee fooloo godhaa.
Raju debi kotu. Suuraa jaalmarroo irra jiru jedhii malee jarri hin beekan. Eekeen abbaa ta'e. Maqaa barreessine tarii. Tuqaadhaan jira nu biratti. Beekeen hin argan jennaan dhaamsu kan jedhuutan jala deemeen caqasaa ture nan sirreessa rakkoon hin jiru. Galatooma fayyaanaa ta'a. Kunoo ka suuraa bal'aa kana foloo suuraa jaalmaroo kana foloo naa qora hundi keessan. Tuqaa qaba maqaan qabu. Anshir goota kennaa homaa sitti hin dhagayamini. Goonni seenaa dheeraa qaba malee idimee dheeraa hin qabu. Nullee gootutuma sagalee taana jenneetu malee waan ofii koo. Waan ofii eekee kanarraa jaalalli hin qabne. Silaa dhiira argite hunda ima jaalatta. Kanaan baheen jiran itti jala dhumee akkaawuntii Humna dhabee malee jettee waan akka oolchiisu tokko jira beektaa. Humna dhaba malee Viidiyoo garmalee naannoo tokko. Isinirraa horrisu kan anumatu isinirraa qaba ture. Dhiifama guruppii jalaa ta telegiraamii irraa san ta agartee jallachi keessanii achitti akkanatti tiktookii kenna guutuu akkasi gubansanii liinkii isaanii keessan isaniifin ergaa dhayxanii waan isaan nurra mari'atan waan isaan nurra yaadan waan isaan nurratti hojjechuu deeman hundayyuu akka dhageeffattan. Galatoon abbaabdi dhugaa qebbaan. Abbaabdi nan barbaadan illee. Anillee nin barbaada. Waa lamaan dubbachuu barbaada dooktar. Wanni lameen dubbatu tun jaratti odoochi hin dhayne wooma Oromoo tana jechuudha. Lameen maali jechuu dandeessaa? Tokkoffaa irratti raajuu ol deebiftee baga deebiftee mee amma nama si daawwate laale. Toora nama 50 kana. Ka ilammatti raajuu fooloo godhe immoo nama 12 qofa. Nama 1 dhufe raajuun. Saniifuu dhufanii egaa dhufanii dhimma kanarraa haasa'u jirraani beekanii maaliif fooloo waliin goone? Maaliif jara gammachuu kana isaanii galmaan ga'uu barbaadan? Adda mana dooktaraa yoo hagam xiqqaate dhugaa ilaalee jira 50 oltu dhufe. Namni 50 kun yoo har'a fooloo godhe hagam takka? Bar dara kunjarri walirraa nafu jedhanii garaan isaan gubataa ni maraatanii. Filaagaa kuma 500tti fooloo namaa guban nuti dabnee baatuma tokkotti faa kuma 700 faa bira geessine isaan garsiifne hin dubbatan. Inni ifirraa dhiisan jechuudha. Kunjarri illiidhaan wal guddisaa deema malee nuti gubneef waan takka wanni isaanirraa kasaaraa irra hin jiru jechuudha. Adhumaan tanaarraa asii wacnee fuutanii achi lafa keessan. Lammaffaa immoo wanni taajjabu egaa amma nam tokko abaluu jalaa tiktook gubate gojan fakkeenyaaf maakii jalaa tiktook gubate gojan maakiidhaan namni laafa tiktook hin badu guyyaadhaa kana ajjala maakii jedhee odoomma akkasuma raachuunis hedduu banee jala wacaa'e maaliif akkana walirratti duulla maa uummata ifitti gammachiifna uummanni kun gachiisan hin qabu isin immoo irratti dabaluu waan akkasii kana odoo amala akkana kana ofirraa dhiifnee odoon muggaa dhaabbanee isin jaadhaamsa kiyya fixadhee dooktar bakka tana sirriitti ilaalaa dubbiin akkasanii jirti. Yaa amma rakkoo jiru maa inni namni kenna beekaa ta'uu irra beekamaa ta'uu filata beektaa. Amma rakkoo jiru sani rakkoo jiru namni kenna waa beekuuf tattaaffii godhaan jiru bara kana bara dhumaa keessa jirra kaa. Yoo namni sheekallee as keessa hin jiru paastariin na of oolcha hin jiru sheekon. Sheekotiin namni irra yoo ni qofa jira agala toomu abbootii amantii. Kanaaf amma rakkoo nama kenna isuma dhugaa rabbiiti. Isuma dhugaa rabbi wallaa. Bara ammaa kana ufii maqaan kenna dhaloota qubeeti. Nuti koo nama maqaa kenna aga abbataniitti yeroo baankii dhaynu sirreeffachuu hin dandeenye bara. Sini galee maali dhaloota ammaa kana kaayyoon isaanii feematii ta'uudha beekamaa ta'uudha jarana. Beekamaa ta'uuf tattaafachuu irra tokkoffatti beekaa ta'uuf waa hubachuuf waa beekuuf haa tattaafannu. Ati foloowarii wayii mucaa tokko hin yaadadha maqaa isaa mana jalaa badee ijoollee kenna. Viidiyoo daa'imman kolfituu takka gadhiise. Viidiyoo kan qofaa 200 gale. Ijoollee Oromooti maqaa isaa na jalaa badee bara. Hiriyaa Mubaarak fa'aa yeroo tokko mana Mubaarak mana Abduu Heegas irratti hin argaa. Ijoollee makeen ijoollee viidiyoo daa'imman kolfituu wayii gadhiisee viidiyoo takkitti saniin. Faranjiin kun Arabni kun Habashaan kun Oromoon kun fooloo qoree bara hin beekane mucaa. Achiin gaafa inni 200 gale miliyoona meeqa laala viidiyoo takkitti jechuudha.
TikTokin immoo chaansidha. Carraa akkuma carraa osoo olii gad deddeemtu viidiyoo wayii yoo gad dhiifte viidiyoon sun yoo nama hunda bira sii ga'e fooloo hin argatta. Don't worry karaa biraatiin. Ijoolleen shamarranii fa'aa ooma isin maqaa namaatiin barattaniif tuna dhibe. Shamarran TikTok irratti jechuudha. Biyaansi fuula argisiifachuu waan barbaanne yoo dabbaan qabaanne giraandi moolla ittee kaartoonii kana ofitti laxxaftee Afrikaan daansii dandafta fooloo si godhan. Wanni maqaa namaatiin dandaftuuf hin jiru. Yookiin immoo mana ibsa abbaa jaalalaa dhaytee shaggooyyee akkana bu'oota dhaabataa galabbaxamta. Akka nama haraqee dhugeetitti. Humnaa ol boroboriitti taruutti. Galabbaxaallee tifammasaallee. Sini galee. Kanaaf bata chaalee haqeem maqaa keetiin uftaatee yoo banatte biyaansi nama fayyaduu dandeetta miidhuu dandeetta. Fakkeenyaaf amma intala baadiyyaa maqaan isii ka dhugaa Suuzaani fakkeenya haa jennu Facebook irratti Suuzaan jedhaka. Biyya faranjii jirti maqaa isiin ittiin beekamtu kana osoo akka carraa biyya baqaa keessa jira rakkadhee waan kiraa manaa kafalu dhabee itti barreessee $50 manaa ergi yoo jedhee na fayyaddee jechuudha. Sigalee ati maqaa namaatiin fooloo guguddifattee firri keessi beekeetti hin fayyaddu nama hin fayyaddu maal gootaa miidhaa qosillee wanni irraa fayyadamu tokko hin jiru. Homo tokko ina fakkeenyaaf nama yeroo baay'ee asliin nama arrabsaa jedhan. Kadhattuudhaan an jedhan bakka karaan jirtu itti nawaaman faayidaa waan beekaniif jechuudha. Warri na arrabsu bar gurbaa gowwaa nama arrabsan namni gargaarsi jiraanan dhufanii warwaatanii miila dhugatanii kadhatanii nageessa. Maaliif maqaa kiyyaan uftaa'ee waan deemuuf jechuudha. Yehoone nama kee wanni ati gargaartu tokko hin jira gaafa uftaatee deemtu. Osoo si jibbanu wanni sirraa barbaadan jira. Maraatallee yoo taate nama kee hin fayyadda. Kanaaf piliis uftayaatumaan akka taatan tayaa guddadha. Homa takka fammastee wanni ati gootu tokko hin jiru. Ufuma ta'e kuma dhibba lama maqaa namaan qabaanne maqaa namaatiin qabaaturra 2,000 maqaa keetiin qabaachuu wayya. Yeroo namni kee rakkate wayii $50 kennitu si galateeffatan bakka beekamaa dhugda xiqqoo keessanii yoo waan biraa waan gootu dhabdeeyyuu. Homa nyaatturraa yoo wama faxaraatirraa gimmaasha waan shaayii dhiiftee buskuutii kenne buskuutaaf shaayii kan nyaattu taate homa shaayii yoo sadaqataa deemte baramaa dhuftaa jechuudha. Karaa gabaabaa. Keessattuu ijoollee akkaawuntii jalaa gubate kana warra maqaa jalaatiin daldalan. Kanallee dhaabaa jechuuf namni kenna maqaa sheekotaatiif qeessotaatiin daldalaa jiraa'oo. Amma maqaa ustaasaatiin maqaa raayyatiin maqaa sheekota gurguddaa qeessota gurguddaa hayyoota gurguddaa akkaawuntii meeqa jira. Maqaa amma shamarran hayyootatti heerumaa jirtu kanaan Dooktor Ililliin Taamzaa Booranaa takka agarsiisa ammallee maqaan ol hin baane waan akkasii kana. Ibin maqama seenatii faadha seenatii maqaa kiyyaa meeqa jira. Sini galee. Gizee girigiriin jaarsaaf jaartii waliin kaa'uma samoonni reedii fi jaartii isaa waliin san kun firoo jedhee bakka suuraa isaa kana poosti gooti. Tun masaanuu taateetti ni raggaxi. Warra raggaxan bara kaawuntiin kan jiraati miti. Gaarii miti wanni akkasa. Amma girigirri akkasii kan isa. Maqaa makkii kana mee sachi qora. Karaachuu amma kadhatuufitti jiru kana sachi qoramee 60-70 fooloo jiru jira. Gaarii miti. Bata chaale ufta'uun hunda caala gaayis. Ufta'uun hunda caala. Uftayaa. Anamma akka yooni hin ta'a yoo jedhe ta'uu hin danda'u yooniin akka anaa ta'uu hin danda'u homa fedhe yoo ta'e. Rabbi gaafa uume haala amala kenna waan nyaannu waan dhuunu dandeettii kenna garagara akkuma ifaan garagara kana uume. Osoo wanne fedhe ta'e amma yooniin akka anaa ta'uu hin danda'u an akka yoonii ta'uu hin danda'u. Mubaarakkunoo biyya tokko jira akka anaa ta'uu hin danda'u. Guyyaa meeqa nama raggaxa jedheetiin amaariiffa kanaan nama raggaxee dadhabee dhiise kunoo kadhaa isaa itti deebee barbara isaa itti deebee allaqee. Isuma dhugaa riili waan jiru biyya tokko jirra wajji oolla wajji bulla wajji nyaanna bakka. Ani bakka eega isin kadhattuu naan jettan gargaarsa dhaabe jennaan ima dhaabe argitanii miti mee wanni isin fiddanillee jiru ima dhaabe riski man miskiin irra jite malee ani dhaabe na dhaabe argitanii miti. Akka gaafa seena faadhatii arrabsanii abbaa fedhe mana kiyya banee hin gargaaru waan fiddan fidaa jedheti mee anaa mana bana argitanii mubaarak guyyatti yeroo 100 kakata deebi'eetuma bana. Akka tokko ta'uu hin danda'u isin jechuudha. Yoon inni eeggadda anaa laayibira jiru dhufee ijoollee tokko rakkatee naan jennaani asitti hin danda'u si bira dhufaa jedheen gastii nama dhaqa malee mana banuu dhiise jechuudha. Abdii nama kutachiifta.
Hagana abdii nama kutachiiftan gaarii miti dhiisa. Wal haa dhiifnu, wal haa qusannu. Akkuma arra wal jibbinu gaafa walitti hajamnu jira. Gaafa yoon inni natti hajamuu jira, gaafa isatti hajamuu jira. Anama yeroo baay'ee argitan viidiyoo yoon ka Facebook irra irratti hojjetaa ture. Guyya tokko maa akkana gootan jenneen deebisee hin beeku. Itti fakkaate na gorsuuta qiimii ittiin qabadhu. Nama Oromoo na arrabsu qabuu qiimii ittiin qabadhu sini galee. Garuu akka walii ta'uu hin dandeenyu. Waan waliin qabnu waliin dhoofataa waa irratti walii gallu irratti walii galaa waa waliin galle walii kabajuudha. An akkasitti beeka. Namu ijoollee abaa'oo miseensota abaa'oo deeggartoota abaa'oo kafaa'oo everything bilxiginna everything abbaa firee haa ta'u waan isaan deeggaran nama kabaju gaafa wanni wayii bade mootuu nama yoo akkanatti fakkaatetti yoo yaada bilisaan ibsachuu dadhabillee humnaan raggaxee namatti himuudha hin beeytan kan. Garuu hamma gaaf guyyaan sun ga'uutti immoo nama kamuu nama hammatee deemuun haga humna kiyyaati. Kanaaf Oromoo nuti waan waliin dhabne malee waan irratti wal dhabne tokko hin qabu. Diinni waan nuti Oromoo taane qofaaf nu jibba. Akka nuti guddan barbaadan. Ka isaanii namni halkanii guyyaa dhukkuba nyaachisa, dawaa nyaachisa jedhu kun miliyoona ta'e takka lama jedhee. Anaaf yooniin wallahi TikTokii fooloon kenna waggaa lamaan kana 200,000 warqita ture wallahi. Warqita ture. Kun amma inni miliyoona ta'e fi waa xiqqoo taafe 30,000 geetu 20,000 geetu 900 fi 80,78 qabadheen gadda galgala laale. Isaa goya mucaa Iyyoodaa walola miliyoona ta'e dhufi jedhee walitti dhaartan dhaqee laale. Sini galee. Kenna garuu 500 yoo ol taran qat 500 yoo ol taran qat. Amma nuti warri jirru kun waan 500 hin gainiif. Nu jaalatanii miti. Warri 500 jalatti dhiyaatee yeroo amma eenyutu hafe. Nasri maannoo kabira. Tiyya tana yoo tiyya yoo gubattallee Oromoo miitu waan ta'eef kan Nasri keessanii jabeeffadha. Kan an Chaayinaadha. Hin jiru iyyuu laala. Kun fooloo lafa godhu akkaawuntii siiti kanaa galchii kanaan nan baa kalas. Na yaaddeessitanii tamoo waa'ee gubannaa 200 nan dhossasa kana 500 ga'uun barbaadu. Na galchii siiti qofa. Galchi. Amma abbaan abdii kun faa nama irratti gubanii meelaa laayite. Nama irratti gubanii ta'uu fi dhuguu maraataa fakkaata. Homo Oromoo ta'eefi malee isa dhugaa rabbi mee riili yoo dubbanne abbaa abdii kan amma inni homo afaan Oromoo dubbatuuf Oromoo ta'eefi malee amma abbaan abdii nama irratti gubanii. Isuma dhugaa rabbi kun nu bira jiraatu miti. Nama irratti gubanii abbaan abdii. Faranjiin sila kun maraattu moo nama jetteetiin hin gisee inni akkasii daaraa dibateetiin hin taa'u laalti bar. Bakka waan Oromoo ta'e qofaaf waan beekaniif irra guban. Hagana nu jibba jechuudha. Abbaa abdii sirratti gubuu jechuun meeraachuuleen uf ta'ee dubbataa dhidhiqatee dhufaa. Waan gabaabduu tokko dubbadheen bu'aa asli akkuma ati jette Oromoon akka jabaatee ba'u hin fedhu waan humti Itoophiyaa irratti biqilee akkuma beektan waan kaabaa sun yeroo kamillee waan Oromoon jabaatee socho'e jennaan siyaasatti hiikamaa hiika isaa bareechanii nu caalaa hubatu isaan akkasitti hubadha. Ani siyaasa keessa hin jiru maal jedhanii of gatanii guddachuun hin danda'amu karaa isaatu cufama yeroo hundumaa. Wal quba qabaachaa wal jabeessaa ijaaramaa lafa jala. Keessumaa immoo geemeroon gurguddaan dogoggortanii hamaaf akka wal hin laanne. Wal utubuu fi utuu walitti hin dubbatiin illee wal quba qabaachaa lafa jalaan akkaataa kanaan sosocho'uu danda'u qabaatu. Foloowerii gurguddaa warri qabdan dabalatee. Kanneen miliyoona galan illee baay'ee tokko of gatuu hin barbaadan. Jaarri kokkobalchiisaa maal jechaa waa sirraa fudhatu. Gaafa barbaadan immoo sitti galagalu waan akkasii waan qaanii hin beekanii uumamuma isaaniitu akkasi. Kana beekaatu waliif jabaachuudha. Oromoon tokko ka jettu sana bakka hundatti hojiirra oolfachuu haa barannu kan jedhu yaaduma kee gabbisuuf kaasuun barbaade. Galatoomaa naa jiraadhaa. Rakkoon hin jiru waan miidiyaa hojjettanii fiddanii ammas hojjetamee dhufa. Akkaataa kana waan Mubaarak jechaa ture san lafa jala. Waan yooniin illee kaasaa ture waan ijaarsa waan akkasii tokko miti 2-3 qabaachuu baakaappii baay'ee barbaachisa waan ta'eef guyyaa akkasiitiif irratti dalagaan jedha galatooma ani bakkasiif gadhiisa kagalu yoo jiraate tarii. Amma eegaa nama 700 hafee itti dabalamaa warri as jirtan.
Sirbii jira. Eekeetti dabalama namni Eekee follow godha maashaallah nama kuma. warra kuma Itoophiyaa ta'ee 500 ol haraama kana booddee bakka kaa'uun baala erga wal irratti gubuu ta'e akkasitti dhaqaati warra afaan kana dhageessanu jarri keenya dhaqaatti himaa jaruma silas kan afaan kana beeku. Yaataaran sanaati faata illee achi jirti jedhanii himanii dhiisaa mee suuta. Beeka mee saati keessa hin gibiti durraa dhaabbadhu mee. Haala maatee beekan maal si hodha.